Yaa Rabbi, ati lubbuudhuma shamarran keenyaa homaan godhin biyya ormaa kana keessatti. Ijoolleen Beeruutiin keessa jirtan hunduma keessan iyyuu adaraa bakkuma jirtanitti akkuma amantii keessanitti kadhadhaa obboloota kiyyaa. Si'aati nama viidiyoo isinii waraabaa jiru kanaan sodaa guddaa keessa galeeti na waraaba. Garuu immoo abdiin kutanne Waaqayyotti abdadhee waan hin jiruuf isinis akkasuma abdadhaa isiniin jedha. Nagaan koo jaalalaa fi kabajaa bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koota obboleettiin teessan isaatii kana ga'een jira. Egaa si'aatii boodas immoo si'aatii boruus immoo hin geenye isiniin jedha. Ijoollee baay'een irratti dadawwalaa jirtu kan lakkoofsa koo WhatsApp irraa eenyurraa fudhatta YouTube irraa fudhattanii jira isiniin jedha. Isinillee jiraadhaa. Ijoolleen as jirtan Beeruutiin keessa jirtan. In sodaatina warroonni naannoo sana jirtanii dhugaa Rabbii waan hin jedhu sina wallaalee waan bakka akkam akkan jedhu wallaalan jira. Isiniif keessi koo nagadda. Ani amma naannoo sanarraa xiqqoon as inni tokkoffaa irratti dhufanii too amma itti gad darbatanii deemani. Innumaan jedhu ture inni amma lammatatti deebi'an dhugaa Rabbii jechaadhaan. Saaloniin jira utaalchi nani utaale jechaadha. Mana muluu nurratti raase. Adaraa obboloota kiyyaa akkuma amantii keessanitti kadhannaa bakki dhaqnu hin jiru kadhachuurraa kan hafe. Egaa guyyuma rakkoodhaaf nu oolcha jennee Waaqayyo amanannee isiniin jedha. Isinis akkuma amantii keessanitti kadhadhaa in ooltu isiniin jedha. Adaraa keessan irraafaminaa ijoollee baay'een irraafamaa jirtu bo'aasiin jirtu homaa miti isiniin jedha. Baay'een keessa irraafama guddaa keessa jirtu. Homaa miti kaan keessan immoo warri biyya nagaa keessa jirtan immoo maaltu jira isa si bira homtuun jiru nu bira waa jiraati dhiisi. Siisin gashu nu ima kadhannaa akkuma amantii keenyatti ijoollee naannoo sana jirtan qofa bichaadhaaf isaani qofan erga xiqqooshi qabachaadha. Naannoo sana warra jirtan qofaadhaaf wanti nani ergaa qabuuf maali seetan? Walii gadeen deddeeminaa isiniin jedha. Walii gadi hin deddeeminaa ala babbaatanii akkasuma walii gadi hin deddeeminaa jechaadha. Isaan ganaadha. Ganaa ilaalaa amma kaleessa si'aatii 12 gubbaarra jechaadha kan isaan dhufanii. Har'a immoo si'aatii akka biyyan Beeruutiitti si'aatii meeqan fasseetan? Sa'aatii 5 fi walakkaa irratti jechaadha. Sa'aatii 6 guutii sa'aatii 5 fi ruubi irratti kan dhufan lammaffaa deebi'an ta'uu beekan inni lammaffaa kun akka maleedha keessattuu akka malee lafa sochoosee dhugaa Rabbiiti. Balballi gigigigee nurratti dheessiniin jedha. Kanaafiyyuu isin hin sodaatinaa isiniin jedha. Warra naannoo san jirtan bichaa ala babbaatanii walii gadi hin deemina amma wanti isaa tasgabbaa'ee. Haalli nageenyaa bu'uutti yaa obboloota kiyyaa isiniin jedha garri itti deemnu hin jiru garri dhaqnus hin jiru waan ta'eef tasgabboofne teenya sammuu keessan hin cannaqinaa hin dhiphatinaa hin boo'inaa dhugaa ijoollee baay'een hin cannaqamaa jirtu akkas hin cannaqamaa jirtan naagala homaaf hin cannaqaminaa hin yaadda'inaa baqqaa inni manaas hin baase si wajjin jira du'as yoo ta'e jireenyas yoo ta'e wanti takka wanti sin cannaqu hin jiru nu haa eegu Waaqayyo nu haa eegu. Bakka nu kenna yoo ta'e immoo kennamuudha garuu immoo isin gadi baatanii akkasuma walii gadi hin deemina warra bakkee hojjetan keessattuu warra kontiraatan taane jechaadha walii gadi kan deemtanii isaanuu amma kaan isaanii gara eenyutti deemaa jiru waan ta'eef gara baadiyyaatti deddeemaa jiru irraa siqaa jiru jechaadha warri naannoo sana jiran. Irraa siqaa jiru si fudhatanii deemu jechaadha warri immoo kaaniif immoo homaa miti isiniin jedha homaa miti dhugaa Rabbii hin dhiphatinaa cannaqaminaa. Ammana waan dhaabbatu miti waan isaan jechaa jiran jechaadha. Ijoollee baay'een ijoollee biyya gaarii keessa jirtan immoo maaltu jiru homtuun jiru sobduu hin sobdee naaf oofta maaltu si gashee hojii keenya hojjettu hin jettan baay'ee jirtu jechaadha. Akkatti bulee abbaatu beekaa kan bultee ollaatu beekadhan. Sinii galee warra as keessa jirtan simbichaa beekaa fi Waaqayyo sinii beekaa. Kanaaf homaa miti isiniin jennaa hin yaadda'inaa hin dhiphatinaa yaa obboloota kiyya dhugaa Rabbii rifaatina nama rifadhe. Baadiyyaanii namseetan amma nama rifachiifti amma nama keessaa baatutti irree ijoollummaa nama sodaachisti isiniin jedha gaafa nama keessaa deemte qofa taatan hin jiru malee ibidda kanatti dabarsee isiniin kennini Waaqayyo isin haa eegu isinillee kadhadhaa akkuma amantii keessanitti dubbii isaanii keessa hin galinaa akkuma jedhu dubbii isaanii keessa hin galinaa isin siyaasa hin beektanii homaa hin beektanii isin hojiidhaaf biyyaa baatanii isin Itoophiyaadhaa. Wanni sin gashu hin jiru wanni na gashu hin jiru kanuma dhageessanii jirtu isiniin jedha. Obboloota kiyyaa dhugaa Rabbiiti
Tokko adoomee isaa eenyu viidiyoo isaanii waa tuqsiisaa sana jechaadha. Ijoolleen baay'een nageessan baay'een keessan na dubbisaa jirta turtan ammayyuu baay'een keessan dhageessaniirtu dhugaa rabbiiti jechaadha. Hogga akkas tokko yaa'u isaa asii kana bichaa seetanii warra Joordaanis isaan irrattis xiyyeeffatanii jiruudhaan bakka isaan beeku garuu Joordaanis jedhanii hanjara keerraa waan dhaga'uuf jechaadha. Gara sanis hin dhufoodhaan isinis immoo homaa miti kaa'ee asii yoo xumurata dachee dhufu nurra oo dabarse isinirras hin dabarsaa homaa miti obsaa ishee dhugaan cannaqaminaa hin dhiphatinaa ijoollee aararreefu kan dhuftan biyya keessaa jechaadha. Kan dhiphattan hin dhiphatina amma garri hidhattan hin jiru xiyyaarri deemaa hin jiru biyya galuu hin dandeessan. Tsaxxeedhaati taa'an tsaxxeennetti nyatas gabboofnee. Waan waaqayyo jedhe haa ta'u waan inni godhe nuuf haa ta'u kanarraan wanti isin dhiphisu hin jiru wanti isin yaaddessu hin jiru soba warroonni jettan immoo soba maal homtuyyuu hin jiru warri jettan fagaattanii warri irraa jirtan isin hin argitan hin dhageessan isin fagoo irraa jirtu akkasuma televezyiinii illee banaati ilaala. Yookaan immoo BBC Feesbuukiidhaan BBC jedhaati Libaanoon jedhaati seenatii dhaggeeffadha. Afaan Arabiffaa hin dhageessu waan ta'eefi. Koomitii isaan barreessanillee gadi buufadhaati eenyu isaatiif fayyadamaa ta'e afaan keessatti jijjiirradha waan jedhan jechaan. Waanuma hin arginee fi waan hin beekne keessa galtanis immoo sammuu nama hin tuqina warra kanumaan jecha nan arge jechaadha koomitii keessa viidiyoon kaleessa jedhe tokko irratti soba jettu. Maal sobnee odeessina sobee tanan kanatu jira waan akkanaatu jira jedheetu isinitti haasaa maaltu na sobsiise idaan qabamoo indee. Kuni waan lubbuuti bar waan akkanumaan eenyu miti maalan itti argadhaan sin soba kaa maalan argadhame mee maal kan argadhuufi. Ani hojii kanaan hojii koon hojjetachaa jira wanti irratti argadhu hin jiru sobni waan gaarummaa siin qabu qajeelummaa siin qabu ishee. Ijoollee keenya waaqayyo sinaa eegu siniin jedha warra biyya kana keessa hin jirretu akkasitti naqeeqa malee warra as keessa jirtan siniin argitu hin nageessu waan qeequmsaa waan qabu si waaqayyoon kadhadhaa. Rabbiin lafa siin jirtanitti sinaa tiksu siniin jedha waan hundarrayyuu immoo hin sodaatina adaraa keessan hin cannaqamina gaafa cannaqamtanii boossanii dhiphattanii sammuu keessantu sin eenyu taabeettu sin dhukkuba siniin jedha. Warri itti dhiyoo jirtan isaanuu si fudhatanii gara baadiyyaatti sin siquun ishee wajjin hin deema warri haaraa dhuftaffaa yoo jiraattan baadiyyaatti sin fudhatanii deemu. Akka biyyoota kaanillee biyyi kun godha ijoollee keenya badama miidhuttanyuu jedhanii amma jechaadha tasgabbaanii akka durattii sana miti jechaadha. Rakkoon tokkomtuyyuu isinirra hin ga'u sodaatinaa isiniin jedha. Obboloota kiyya baay'ee isin jaalla baay'ee isin kabaja lafa isin jirtanitti immoo tiksee gaarii isiniif haa ta'u waaqayyo. Ni nagaadhaan sin baase nagaadhaan sin agarsiisu. Waan yaaddan waan karoorsitan hundumatti sinaa milkeessuu isiniin jedha biyya kanaafis nagaanaa bu'u adaraa akkuma amantii keessanitti kadhadhaa biyya kanaafillee kadhadhaa hin kadhannaa fi nagaan akka bu'u hunduma isaaniitiifis isiniin jedha laayik sheer godhaa yeroo keessan itti dhaggeeffattaniif galatooma baay'ee turtii gaarii.